Ashama akkam jirtu jaalatamuu fi kabajamtoonni ilmaan Oromoo akkasumatti kan Facebook irra jirtanii fi akkasumatti kan biyya keessa jirtan hundi keessaniyyuu akkam jirtu fayyaa keessaniin jedha. Egaa deebi'ee dhufee jira ammasii wanni deebi'ee dhufee fi waan sadii ijoo waan sadii qabu hamma afuritti irraa dubbachuu barbaada. Innis maalinni uummanni Oromoo tokkoffaan gaaffiin inni gaafate maalinni deebiin inni argate maalinni. Kanaafiyyuu egaa namni tokko akka dhala namaatitti wajjiniin taa'ee yookaan immoo akka wal beekutti akka seerattis akka waan biyya keessa jiru uummanni Oromoo akka jaarsa biyyaattis waan hunda godhee jira jechuudha. Waan hunda godhee jira. Gaaffiin inni gaafate san irratti dubbiin harumaayyuu maaliif gaaffii kana gaafattan kan jedhuun du'aaf ajjeechan irratti labsamee jechuudha. Akka irra ajjeesan akka tarkaanfii irratti fudhatan irratti labsanii jiran jechuudha. Kana jechuun maalinni nuti ilmaan Oromoo namni beektee sila akka firaatitti gaafa namni tokko du'e firaatu ilmatu eessumatu obboleessatu soddaa sigalee aantee gosatu roorroo tokko ofirraa dhorka. Gaafa namni biraa dhufee nama tokko ajjeesu yookaan immoo abbaa kiyya ajjeesu anaa fi obboleeyyan kiyyaa fi eessumman kiyya akkasumatti gosa kiyyatu roorroo kana gumaa abbaa kiyyaa kana baasuu jechuudha. Kun jechuun maalinni ilmaan Oromoo har'a nuti ilmaan keenya awwaallee manatti deebinee taa'uun keenya bu'aa tokko hin qabu, hiikallee hin qabu jechuudha. Maaliif waan kaleessa abbootii keenyarraa waan kaleessa uumamaan qabnurraa sana diiguu ta'a jechuudha. Kanaafuu hamma danda'ametti gumaa namni fakkeenyaaf gosti fagoo sirraa jiru yeroo sanitti atattamaan dhufee gumaa abbaa keetii san akkaataa ati barbaaddu sanitti si bahuu hin danda'u. Nama si bira jiru santu fira si bira jiru obboleeyyan si bira jiru santu gosa kee keessatti isi keessa jiru kan wajjin hin jirtan santu akka gaariitti waan kana gumaa sana bahuu danda'a jechuudha. Gabaabadhumatti ani wanti nani jedhu ilmaan Oromoo maraaf kan biyya alaa fi kan biyya keessa jiraniif keessumaa warri hidhamanii fi akkasumatti warra wareegaman qabsoo kanarratti qabsoon kun du'a nama qawwee qabatee nutti dhufu kan harkaan ofirraa deebifna jechuun waan sobaati. Maaliif namni nama waa beekutti nama waa dhaga'utti gaaffii fakkaataa gaafata deebii fakkaataa irraa argata. Namni dhagaatti haasa'uun waan irraa deebii irraa argatu waan qabu natti fakkaatu. Kanaafiyyuu dhagaa kana yoo dhahan hin caba bakka lamatti cabsuu barbaachisaadha. Kana wanti nani jechuu barbaadu maalinni gabaa yoo dubbiin kiyya lola tokko amma lolli nurratti labsame kana lola kana qolachuudhaaf du'uu qofa otoo hin taane ajjeefnee agarsiisuu danda'uu qabna. Namni tokko si ajjeesa mana keetti ka dhufee si ajjeesu ka qe'ee keetti ijoollee keessa jalatti ajjeesuu danda'uu qabda. Qawwee dhabdu dheeboo dhabdu gajara dhabdu cuubee dhabdu. Kanaafuu wanni barbaachisaa ta'e yeroo ammaa kanatti waan kanarratti hundooftanii waan ilmaan Oromoo irra jirtu kanarratti waan kana barbaachisaadha. Kanaafuu lola labsuudhaafan har'aas bahe jechuudha. Maaliif ani waan natti dhagahamerraa hin haasa'a akka nama tokkootitti akka waan argaa jirutti haadhaaf ilmoo har'a isaan dhahanii ajjeesaa jirantu natti dhagahame jechuudha. Kanaafiyyuu roorroon kanaa olii hin jiru. Araasii ijoollee dugdatti baattee haati yeroo akkasitti dhahan baay'ee na gaddisiisa. Kanarratti gaaffiin takkallee hin jiru jechuudha. Lammata amma mootummaa wayyaanee yookaan OPDO'n maal jechaa jiranii maaster pilaanii dhaabnee jedhan.
BBC illee haasa'anii jiranii reediyoo isaaniitiin illee afuufaa jiran. Maaster pilaaniin dhaabbate. Maaster pilaaniin dhaabbachuu kan danda'u lubbuu namoota sanii san yoo itti deebisanii horani. Maaster pilaaniin dhaabbate gaafa jennu namoota gaaffii kana gaafatanii rasaasa rukutan san mana murtiitti gumaa otoo hin taane lubbuu isaanii yoo deebisan. Yoo kanaan achitti gaaffiin maaster pilaanii hin dhaabbatu. Kana yoo gochuu danda'an irraan kan hafe yoo kanammoo waan godhan natti fakkaatu. Lubbuu namatti deebisuu waan hin danda'amne. Gaafa ilmaan Oromoo karaa nagaatiin, karaa naamusaatiin otoo dhagaa tokko hin darbatiin sagaleen keenya haa dhagahamu. Gaaffiin keenya gaaffii uummata Oromooti. Nuti hegeree biyya kanaati jedhanii iskiriiptoo fi dabtara baatanii gaafa gaafatan gaafa rasaasni itti roobe sana gurri kaleessa dhagahuu didee har'a dhagahe kun hin raan fudhannu jechuudha. Hin amannu jechuudha. Kanaafiyyuu waan kanarratti hundaa'uun waan kana hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf maaster pilaanii dhaabuun ilmaan Oromoo sobuuf, ilmaan Oromoo qabbaneessuuf yoo ta'e malee maaster pilaanii waan dhaabbatu miti. Maaster pilaaniin otoo kan dhaabbatu ta'e ONM akka xiyyeewwan qilleensa irraa buusan doolaara miliyoona 100 kafalan ilmaan Oromoo beelahee ture. Beelahaa biyya san keessa jiru irratti kana yeroo darbelee dubbadheetiin jira. Kanaafiyyuu wanni amma deemaa jiru kun sossobbaa ilmaan Oromoo akka waan kanarratti waan amma gaaffiin yookaan keessa isaanii waan burkutaa'ee jiruuf keessa isaanii kana uummanni kun kana daran guyyaa guyyaan qabsoon kun waan jabaachaa deemuuf resiist gochuu yookaan jala dhaabbachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kana ilmaan Oromoo karaa amma itti fayyadame qabsoo amma gochaa jiru kanarratti qabsoo kanarraan kan ka'e waan kana hojjetee injifannoo kana galmeessiisee jira jechuudha. Kanaafiyyuu waan kanarratti gadi fageenyaan ilmaan Oromoo waan kana hubachuu ani wanti ani barbaadu wanti ani akka nama tokkotti natti dhagahamu ilmaan Oromoo kan biyya keessa jiran kan baadiyyaa keessa jiran sagalee kiyya kana otoo naa dhagahanii baay'een gammada. Lammaffaa sadaffaa wanni ilmaan Oromoo jibbamnuuf ilmaan Oromoo nuti waan sadi gurguddoo qabna. Waan sadi gurguddoo qabna. Kan namni achi keessatti hin qaban. Suni maalinni baay'ina uummata Oromoo. Lammanni maalinni teessuma lafa Oromoo. Lafti Oromoo kun teessumni isaa namni abbaan fedhe nuti handhuura biyya sanii Oromiyaan handhuura lafa naannawa ollaa ishii jirtu waan taateef nu keessa deemuu hin danda'an. Nu qaxxaamuruu danda'u malee kara biraa bahuu hin danda'an. Kanaaf jecha teessumni lafa keenyaa mijaawaadhaa fi mishooma albuuda waan qabuuf jechuudha. Sadaffaan qabeenya. Qabeenyi uummanni Oromoo qabu gabaabadhumatti yoo hin danda'amee fi waan xixiqqaa sadi yookaan afur achirra isinii kaa'ee isinii agarsiisa. Kan ani beeku jechuudha. Kan namni na caala beekan immoo sandaran ibsuu danda'an. Gabaabatti boba'aa abiddaa warqii yookaan warqee buna akkasumatti kuduraa fi muduraa jechuudha. Kun qabeenya nuti ofirratti hin beekne kan nuti ofii keenya hin qabnaa fi hin qabnuu hin beekne kan namni nurratti argee kan nurratti cichanii nu ajjeesanii sababiin ilmaan Oromoo ijoollee waggaa 8 ijoollee waggaa 2 waggaa 3 irraa hamma nama waggaa 80titti beekan Oromoof qote bulaan Oromoof daldalan Oromoo akka laamshaw wanni godhameef kanaaf jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo kanaaf jibbaman. Waan kana sadeen nuti ofirratti hin beekne. Nuti qabeenya keenya jennee lakkaawachaa hin jiru. Isaantu bakka bu'ee afaan ta'ee nu dubbata. Isaantu beekaa ta'ee waan nuti barbaannu isaantu nu dhiyeessa. Kana hundumaa gaafa ofirratti beeknee dhaloonni amma jiru kun qabeenyi kun kiyya jedhee waan beekee jiruuf gaaffii kana kaase jechuudha. Gaaffiin kun gaaffii salphaa isinitti fakkaatina. Biyyi tokko addunyaa kanarratti waan kana sadan irratti biyyi kana sadan hin qabne jiraachuu hin dandeessu ofillee jiraachisuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif qabeenya hin qabdu teessuma lamaa hin qabdu baay'ina uummataa hin qabdu yoo ta'e kun rakkina guddoo jechuudha. Uummanni Oromoo sadarkaa Afrikaa irratti illee sadarkaa sadaffaarra jira baay'ina uummataatiin.
yoon dogoggoruu baadheef uummanni tokkoffaan Iswaahilii lammaffaan Iswaahilii biyya jahatu dubbata Afrikaa keessatti akkasumatti lammaffaan Hausaadha sadaffaan uummata Oromooti jechuudha. Kanaafiyyuu kun waan amma sadarkaa Itoophiyaa keessa jiru otoo hin taane sadarkaa Afrikaa irratti ilmaan Oromoo afaan keenya bakka kana jira jechuudha. Garuu afaan keenya baramee awwaalamee ture. Maaliif afaan kun awwaalame? Uummanni Oromoo har'a bara eega wayyaanee qabattee qofa afaan kun jiraate isa durallee afaan Oromoo jira jechuudha. Namni Afrikaa keessatti sadarkaa sadaffaa qabu hammam ture jechuudha. Kun hundumtiyyuu waan isaan qabeenya keenya kun nama baay'ee hinaafsisa. Ollaa baay'ee nutti naqa. Diinni baay'ee nu jibbuu danda'a. Garuu nuti immoo kanarratti cimoo ta'uu danda'uu qabna. Wal jala hiriiruu danda'uu qabna. Qabsoo kana galmaan gahuuf gara fuulduraatti deemuu danda'uu qabna. Ammas dabalee dubbadhu uummanni Oromoo lolli amma deemaa jiru kana qajeelfama namarraa eeguu hin qabu. Qajeelfama anarraa yookaan obboleessa kiyyarraa eeguu hin qabu. Ilmoo kee kasi jalatti nama ajjeesaa jiru ajjeesuu danda'i. Wanni ati ittiin ajjeestu dubbadhoo ta'e gajara eeboodha, cuubeedha, mancaa. Kun hundinuu qabeenya Oromoo namni Oromoo ta'ee namni manaa waan kana hin qabne hin jiru. Kan qawwee hin qabne jechuudha. Yoo qawween dhabame jechuudha. Kan qawwee qabu qawwee isaatiin kan akkasumatti waan kana qabu waan kana wal bira dhaabbatanii roorroo amma deemaa jiru kana ofirraa deebisuudha jechuudha. Kanaafiyyuu dhimmi maaster pilaaniin dhaabbateen fooqiin achirratti ijaarame sun abbaa lafaa saniif yoo kenname fooqiin achirratti lafa Oromoo irraa buqqisanii ilmaan Oromoo bakka hedduu irraa buqqisanii namaaf kennan san qabeenya sanii wajjin yoo abbaa isaatiif deebisanii kennan qabeenya sanii wajjiniin gaaf abbaa isaatiif kennan maaster pilaaniin dhaabbate inni gaaf san dubbachuu dandeenya. Hanga sanitti garuu waan isaan afaan hin jedhan hojiidha nama harginutti wanni dhaabbate hin jiru jechuudha. Kanaafuu diraamaa uummanni wayyaaneen irratti hojjechaa jiran akkasumatti naannoo Somaaliyaa keessatti argaa jirtan bara baraan uummanni Oromoo nama nyaataa ammallee amma lafarraa jalqabanii eegalanii jiran jechuudha. Diraamaa gurguddoo kan uummata Oromoo ittiin joonjessan akka uummanni Oromoo qaana'u akka uummanni Oromoo hin dubbanne kana gochuu irratti birrii guddaa dhangalaasan. Kanallee waan arguuf deemtan waan dhaga'uuf jirtanii jechuudha. Kana hundumayyuu Oromoon hundinuu waan kanarratti gadi fageenyan eenyutu waan kana hojjechaa tura wanti kun maaliif bara 3 bara 4 dura ta'uu didee maaliif amma ta'ee waan jedhamu kana beekuu danda'uu qabna yaaduu danda'uu qabna. Barootan darbe kana keessatti maaltu deemamaa ture har'a Oromoon maalirraa akkamittiin kana ta'e kara Somaalee kana keessatti waan ajaa'ibaa tokkotu deemaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu wanti amma deemamaa jiru kun waan diinaa waan sobduu waan ta'eef waan kanarratti Oromoon akka gaaritti gadi fageenyan hubachuu xiinxaluu danda'uu qabna. Namni kana booda hurrii nutti maruu hin qabu, nu goyyomsuu hin qabu. Wanni isaan nu goyyomsan takka illee hin jiru. Keessumattuu mucaan namichi gaafa interview godhan ani Oromoo Itoophiyaati jedha. Takka Oromoon ani Oromoo Itoophiyaati hin jedhu. Ani Oromoodha jedheetiin baay'ee reeban. Baay'ee reebicha hamma kana hin jedhamne narra ga'e jechuudha. Maaliif ani hin beeku waan ani hin beekneef ati maal yoo isaan naan jedhan ani Oromoodhaan jedha. Oromoodha gaafan jedhu na kabalan natuman. Kanaafiyyuu namni guddaan har'a bara 25 afaan Oromoo baratee ilmaan isaa guddatee wannoo ka jedhan ani Oromoo Itoophiyaati kan jedhu kuni waan kana waan irraa fudhannu hin qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu nuti akka uummata Oromootitti waan hunda beekuu qabna, waan hunda hubachuu qabna. Sanuu namni biyya baqaa keessa jiru, namni gabrummaa baqatee biyya ormaa jiru, ani Itoophiyaadha jedhee namni of waamu takka illee hin jiru. Hamma biyya keessa jiru ani hin beeku. Garuu immoo amma biyya alaa kana keessa jiru harka 99 ani Itoophiyaadha jedhee ilmi Oromoo tokko waan of waamu takka illee argees hin beeku dhagayees hin beeku. Bara dheeraan qabaa jechuudha. Muuxannoon bara dheeraa biyya alaa kana keessatti arge keessaa almost biyya alaa kanatti umurii kiyya walakkaan biyya alaa kana jechuu hin danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu
kunillee akka nu rifachiifne gabaabadhumatti mootummaa wayyaanee waan amma hojjechaa jirtu kanarratti milkaa'umni isaanii waan hin mijanneef kufaatiin isaanii waan qarqara gaheef waan keessi isaanii burquqaa'ee jiruuf burkutaa'ee gama hundaan kara waraanatiin kara miseensotaan doktoronni akkasumatti hojjettoonni baankii akkasumatti hojjettoonni bishaanii hojjettoonni ibsaa waan bakka hunda hojjetan waan irratti garagaraniif maaster pilaanii dhaabnee jedhan malee waan biraatiif miti jechuudha. Waan arfaffaan dubbachuu barbaada. Waan arfaffaa jechuun naannoo Finfinnee laalchisee waan uummanni Oromoo naannoo san jiraatan gochuu qaban yookaan immoo irratti hojjechuu barattoonni fi akkasumatti daldaalonni Oromoo hojjechuu qaban. Finfinneen uummanni riira nagaa bahuu waa'ee Finfinnee kanarratti gargaarsa gochuu dhiisuun omaa rakkoon qabu. Ammoo wanni hunduu harka keenya keessa jira. As keessa jira. Akkanatti yoo qabne nu keessaa bahuu hin danda'u. Warri amma ciisee TVdhaan daawwachaa jiru kun gaafa harka miilan har'a caammadhaan deeman kopheen isaan ittiin deeman miila qullaa gadi fiiganii hiriira kan keessatti hirmaatantu jira jechuudha. Yoo irratti hojjenna. Maaliin hojiin keenya? Midhaan keenya gabaa baasuu dhiisuu, bishaan keenya irraa kutuu, waan isaan naannoo Finfinnee kanatti argamu. Nam tokko akka midhaan Oromoon wanni inni gabaadhaa barbaadu tokko hin jiru. Zayitiin barbaadu dhadhaa qaba, dhadhaa isaatti nyaata, aannaniin nyaata, areera nyaata, kana nyaatee jiraata jechuudha. Namoonni naannoo san jiran tan isinirraan dhaladhee achitti waan dhaladheef jechuudha. Kanaafiyyuu warri har'a Finfinnee keessaa ilmaan Oromoo gaafa dhumaa jiran callisaa ciisaa jiran kun isintuu kennaafii jira. Kana irraa dhaaba torban tokkoof torban lamaaf bishaan biyya boombaa keessan irraa mura. Yoo isaan gadi bahanii uummata Oromoo fuulduratti amma akka wayyaaneen amma iyyaa jirtu kanatti yoo isaan gadi bahanii u'u jedhanii iyyin. Yoo isaan simbiran dhaabbatin nuti sagaleen uummata Oromoo sagalee keenya yoo isaan hin jedhin maal jedha mucaan sunnaan jedha. Kana irratti hojjedha. Bishaan midhaan waan tokko waan qabeenya Oromoo jedhame albuunni shunkurtiin barbareen wanni hundumtu wanni gabaa ba'u kun irraa dhaabbachuu qaba jechuudha. Yeroon irraa dhaabbatamu yeroo ammaati. Kana dura qeerroo labsanii turan. Labsiin kun yeroo isaa eeggatee yeroo ammaa kanatti jechuudha. Gaafa xaafii gabaa baasuu dhiisuu, boqqolloo gabaa baasuu dhiisuu, garbuu qamadii kana hundumaa gabaan dhaabbachuu qaba. Gabaan dhaabbachuu qaba. Kana yoo hin ta'in qabsoon nuti gochaa jirru xiqqoo isaan ammallee waan nu dadhabsiisan itti fakkaata. Ammoo kana yoo goone torban tokko keessatti deebii waan kana arguudhaaf deemna waan ta'eef please waan kana irratti wal gargaarree yaa hojjennu uummata keenya bira dhaabbannee uummanni kun ilmoo isaa bira dhaabbatee abbaan otoo ilmoo irraa dhiyeessin ilmoon otoo abbaa irraa dhiyeessin waan kana irratti qooda fudhachuu danda'uu qabaan jedha. Kanaafiyyuu waan kana namoonni wanta kana dhageessan waan dhageeffataniif ulfaadhaadha horaa bulaa isiniin jedha. Ammoo sheerii gootanii namoota biyya keessa jiran bira akka naa geessiftan. Ani wanti nani barbaadu waan na dhukkubsu uummata kiyya achi baadiyyaa jiru waanan achitti dhaladhee guddadheef waanan isaan keessaa baheefan dubbadha jechuudha. Rakkinni kiyya rakkoon isaanii har'a keessa jiran kun akaakayyuu kiyyaaf abaabilee kiyyatti itti ture. Har'allee firri kiyya yookaan dhiigni kiyya harka 199 biyya keessa jira waan ta'eef ana qofatu ala jira jechuudha. Kanaafuu isaaniin naagahaadha naannoo hunda maraan naagaa waan kanarratti sheerii naa godha piliis na gargaaradha. Ergaa kiyya kana uummanni kiyya naaf haa dhagahu. Kanuman jechuu barbaada galatoomaadha. Yeroo biraa walitti deemna yoo rabbi jedhe egaa qabsoon keenya siin galee qabsoo haqaa waan ta'eef qabsoo irraa duubatti deebi'uun waan tokko waan akeekkachiisa dhumarratti ani jedhu namni qabsoo kanarraa duubatti of deebisuurraa dhaabbachuu qaba jechuudha. Qabsoo kana gara fuulduraatti oofu malee jaarsolii biyyaa abbootii amantii wanni jaarsummaa jedhamu takka hin jiru. Jaarsummaan uummata Oromoo warra ajjeesan san gaafa lubbuutti horan. Kanaan achitti hamma isaan biyya keenyaa bahanii Tigraay seenanitti
biyya isaaniitti deebi'anitti jaarsummaa takka illee nama wajjin hin qabu. No jaarsummaa. Kanan sinin jechuu barbaada galatooma.